Diisin jedha. Nage ani afaan bakka afaan maal barbaadde kan bira. Yoo xiqqaate koo harka fuunee uummata qashtii akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u. Egaa deebi'eera akkuma beektan soolan faana walitti buunee turre laayivii dhumarratti immoo araaramneerra obboleessi koo walitti nu araarseera. So amma uummata kanatti gaafii hedduudha kan sammuu keessan keessa jiru. Namni hedduun illee keessan kan naa barreessitan even koomentii dhumarree wanti jiru hedduutu jira. Soolaniin dhiistee gara abiigoo dhiistee gara soolanitti deebiteetti midhaamin waan akkasiitu jira. Laayivii dhuma istiriim irratti yoo argitanii anumaaniyyuu obboleessi kun akeekkachiisee tureen akka abiigoon akka mana keenya dhufne akkamittiin mana keenya dhufa safuun beeku waan akkasiidhe. Natti haasa'ee ture wantichi waan qoosaa miti meebii waan qoosaa fakkaachuu danda'a warra ilaalutti garuu sireesiidhuma obboleessi koo kan akkas jechaa ture. Na abiigoon akka mana keenya dhufne midhaamnidha kan jedhe abiigoo immoo ani tiriitiidhaaf kan inni isatti dhiyaadhe akkuma beektanii jechuun mana yaalaa dhukkubsatee seenuusaa hin yaadattu. Egaa inni illee sababa keetiin mana yaalaa hin seennedha kan naan jedhe garuu dhugaan jiru akkuma waliin dhageenye dooktarri akkuma nutti himetti rakkoo dhiphina sammuurra akka jiru tiriitii hin godhamuuf taanan gara maraatummaatti illee akka deemuu danda'u waan akkasii dooktarri anaan teechisee natti himuusaa ni yaadatama. So sababa saniif gurbaa akkasitti anaaf jecha miidhamaa hagas cimu keessa galee callisee ilaaluun haaja ulfaatuuf osoo boru wayii ta'e illee ana sammuun koo haaja naan simanneef dirqama tiriitii isaa gochuu qaba jedhee murteessee isinumatti illee odeessee waan kana abiigoo tiriitii gochuutti gale jechaadha. So gidduutti obboleewwan koo immoo abiigoo hin jaallatamaaf akka ta'e hin beeku. Ani immoo intala maatii biratti guddateedha. Stiil naa'u intala maatii bira jiraachaa jirudha akkuma beektanii. So abiigoo jibbaniiru gidduutti sooledhaan walitti nu araarse biraazarii namti koo jechaadha. Isa faana kan na beekanii isa faana yeroo hunda kan na arganii beeku meebii kominikeetii dhuunfallee qabaatu laata jedheen shakkaa jira maatii kiyya faana jechuun biraazaroota kiyya faana akkasitti akka yaadu kan na gochaa jiru haalli nama ani keessa jiru. So Maqaani haalli jiru hedduu natti ulfaachaa jira dhugaa waaqaa dubbachuuf akkasitti yoon taa'ee dubbadhu simpilii isinitti fakkaachuu danda'a garuu abiigoon mucaa gaariidha. Mucaa jaalala beeku, mucaa akkaataa ittiin nama jaallatan kunuunsan beeku. Bakka waluma biratti illee qabeetoo gaafan laalu akkam isiniin jedhu. Mooritti dhiyaachaa waliin oolaa gaafa dhufnu immoo irra caalatti mucaadhuma jaallatamuudha abiigoon. Tiriitiin inni naaf godhu wayitan waamee nasuu dhufaa dalagaarran jira jedhee dirree hin barfatu. Bakka wantuma ani barbaade wanti inni naan goone tokkoyyuu hin jiru. Hedduu na kabajaa, hedduu na jaallataa. Hin beeku egaa maatiin koo maaliif akkasitti qamadanii qabaniini. So kaleessa galgala immoo laayivii irratti obboleessuma kiyya faana poostii walitti erganii waan dubbatan wayii anillee soolee biran ture gargaarsa wayii intini jecha waan muramee ba'e wayiin argi sagalee muramee ba'e wayii. So obboleessi kiyyaaf abiigoo waliin ta'anii haasa'an jechaadha. So obboleessi kiyyaa akka mana keenya dhufne soorettiin siin tiriitii gochuuf sitti dhiyaatte waan akkasii jechaanii ture biraazariin ani dhugaa dubbachuuf jalqabe tiriitii gochuufiin kan itti dhiyaadne garuu gaafa eenyumtuu jaalalli baay'isawwee deelii wanta isin gootan guyyaa guyyaan wanti isin raawwattanidha jaalala isanirraani kan jaalalli irree isin qabuu danda'u. Guyyaa guyyaan yeroo hunda nama tokko faana ooltu ta'anan gochaan keessan nama tokkicha san faana ta'anan deelii jaalaltumtuu hin jiru yoo ta'e dhufuu danda'a. So ani waan akkasiiti kan inni argaa jiru jechuun bakka abiigoo faana gaafan jiru amma hedduu gammachuun natti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf. Bakka tiriitiin inni naaf godhu kabajni inni naaf qabu nama keessatti illee akkaataan inni ittiin natti dubbatu na ajaa'ibsiisa keessa darbee jechaadha. So kun hunduu jiraate fedhii kiyyarra darbee ani intala safuudhaan guddatteedha. Maatii guddaa keessatti kan inni guddadhe takkaa waan maatiin kiyya jedhanirraa maqee hin beeku waanuma fedhe iyyuu yoo ta'e jechaadha. Still now maatii kiyya bira kan inni jiraadhu waan anuma sin beektani
So maatiin koo immoo abiigoo accept hin goone hin jaalanneen maaliif akka ta'e hin beeku aga obboleessi koo isa dhaanutti illeedha kan inni gahe akkuma argaa turtan jechaadha. So bakka osuma hin jaallatiin abiigoo irraa fagaachuun dirqama natti ta'uutti jirti jechaadha. Sababni isaas maatii kiyya tarkaanfadhee waan maatiin koo naan jaallatiin waa tokko murteessuu hin barbaadu jechaadha. Wanni nuti maatiin hin jaallatin iyyuu hin ta'u. Haguunfeete namni wal jaallaturre haguunfeete wal fedhee wal barbaadurre eeyyamni maatii keessa hin jiru taanaan maatiin eebbisee walitti gad sil'iisu taanaan bareeda hin ta'u. Ani immoo intala hedduu maatii ofii jaallatudha. Maatii kiyyarraa wanti hin caalchisu tokko iyyuu hin jiru isiniin jedha. Egaa bilbilee fi raabii godhaa waa'eedhuma kana itti himuudha. Akkam akka ta'u garuu hin beeku dhugaa waaqaa lafa. Hedduma bakka hedduma na gaddisiisa tanaan kana itti himuudha waamuun jechaadha. Jechuun bakka dirqama natti ta'ee tanattis ani jaalladheetii miti kana gochuu barbaadeetii miti garuu bakka dirqama koo haja ta'eefan isallee waamanii innama hin beeku maybe galgala irruyyuu kan muramee ba'eerraa kan hin dhaggeeffadhe soorettiin afaanuma ishiitiin tireetti si gochuu dhufaafan sitti dhiyaadhe naanaa jettu waan akkasii yoo jedhuun dhagee innaa maybe kan hin waame isa akka mirkaneessu hin beeku waan inni yaadu hin beeku garuu hedduma na gaddisiisaa jira abiikoon gaayis dhugaa waaqaa lafaa dubbachuuf innaa ani immoo waan an godhuu hin qabu. Bakka waan maatiin koo jedhanirraa waan an duubatti deebi'u tokkoyyuu hin qabu wanni jiru kana. Mee waan gara fuulduraatti ta'u osumaan dhufu baadhee biyya kana jechaan jira baay'isawwee. Hagas of na jibbisiisaa jira ammatti. So mee waan ta'u waliin laalla turtii gaarii. Guys, dhufaa jira. I think safaruma keessa jiranitti fakkaate. Mee baanee laalla. يا ربتي نفرقاري كفير لبو هيا جرتا ماذا فيديو قبل جرتو كم نجا كيساني فيديو جيتشا يسيرون بيكون ركون كم كوت إيه Ululeen godoota fuufaa meeshate obboroo barii simbirtuu silaalee godoota lufaan gaddisee dubbeen lamaan bariite. Naanni. Mul'inaa. Omaata. Maal viidiyoo jisaa aleef tokkotti viidiyoo jisaa sirgaalee viidiyoo. Nagaa sii gaafatte? Nagaa gaafatte. Nagaa jirtu akkam? Nagaa keessanii. Akkuma jira sana. Maal taate? Fuulli kee beekamsa. Nagaa dhagaate. Jirra dhugaa rabbi. Akka barreessitee dhufte miti kootte illee. Isa fagoon turre safararra. Miti kanaaf daftee dhufte wanti faxxante. Jirti. Jira akkanatti. Jiru dhugaa rabbi. Oolmaan kee. Ilmaan bareedaadha. Maal hojjechaa oolte? Yaa hojii takkas takkachi takka. Waluma keessa. Adii sanbata charchii kaa deemte? Chersiillee deemne gin iddoo tokko dura sinima amma kaameraan dura keessa natti miltaa'e maal taate icciitii maatii keenya irraa dhokfattu qabda jechaadha ishee akkasumatti omadda akkasitti maal dubbatu inna jira eessa faa oolte andii maalta kaameraa irra deebi'een gaafachaa irra deebi'ee maal taate andii kaameraa natti dhaqqante simmattaa'e maal dashani ani si dubbadha shin kontendi ani sittani maatiin dubbattu anamtiin dubbadhu rees laate kontendi kenatti madhuuteen si dubbadha ma akkasumatti siyaamime siyaamuun danda'u siyaade sookee normaal kaameraa moosti dhaqqanuu hin danda'u akkasumatti callise ara rakkina hin qabu hin danda'a miti yaa qamaadha andii maalda maanni natti mikesh maalda maalan sitti ma ayo waan sitti machu barraa ምናምን itti namamte kalee galgalammoo biraazarii faana laayivii irra jirtu yaa xiqqoo biraazariin kee maani maaf akkateen beeku xiqqoo dufaariitiin dudubbate duraanis viidiyoo muramee ba'een arge yaa ida galgala waa haasofnee ምናምን turre waa baay'ee dudubbatee dhabne dhiisiisa bakki dhiisu wayyu ana fechaala garaa naa baatecha jetta saafii garaa naa baatu እና maaltu sitti dhagahame gara
Riil gootee wanti fudhattee jira waan isa faana dubbattan keessa jechuun ani viidiyoo kutaan argee jiru. Yaada isaa dubbata. Namni immoo gawaan isatti fakkaate. Maatiin wanta jaallatu tokko jira maal beekta? Seenaa wayii tokkotu jira beekta? Mucaa wayii tokkotu abbaa qabeenyaadha namni suni mucaa wayii tokkotu immoo gamoo namni qaba namichi suni abbaa qabeenyaadha. Mucaa wayii immoo gamoo sana fuuldura taa'ee caammaa xaraga. Caammaa xaragee jiraata sigale. Caammaa xaragee jiraata ምናምን እና mucaan abbaa qabeenyaas jegaa abbaa gamoo sana gaafshin hoteela sana keessa uftu fayyadamtee baatu namni arga beekta. Kazaa hin jaallate ituma sodaatuti gaaf tokko namni baqa namoonni baay'eetu ishee barbaade beektan tasana bareedduudhas. Isarratti immoo intala abbaan ishee qabeenya qabudha. Intala sooressaadha jechuudha. Eshi. እና sana booda gaaf tokko mucaan sun caammaa ishee xaragsiifachuu gaasheen deemtu mucaan sun fedhii isa keessa jiru sana itti mate maal jedhee ansi jaalladha ምናምን jedhee gaafa inni itti caammaa sama xaragattuun ol kaastee madhiitte mucaa sana laphee mattee ejjettee achitti kuffiste namni duututti galagalee ilaalee itti tuftee sokkite. Siiganiti? Qaxxaa mucaa sana itti tuftee gaashin dhiiste sokkitu. Nama gaddisiisa dhugaa. Sana booda mucaa sana waggaa lamaan isaa akkas ምናምን itti diivii gutee diivni isa ga'e. Mucaa sana diiviin ga'e. Na mucaan mucaa hiyyeessaadha. Na hiriyoota baay'ee qaba ምናምን namni bakka birrii walitti qabee ምናምን waan du'aanni godhee mucaan sun Ameerikaa deeme. Gaafa Ameerikaatti deebi'u yaa abbaa qabeenyaa matee deebi'an dirsiiga. Sana booda abbaa qabeenyaa ta'ee gaafa deebi'u makiinaa godhatee itti bareediira ምናምን gaafa uffanni sirraa bareedu didu ምናምን jireenyi gaafa ulfaatu beektu. Zabala gaafichi deebi'u intalli deebitee hawwitee mucaa sana hawwitee baay'ee. Hawwitee gaafa durba biratti argituun aartii maal gooti kazaanan si jaalladhe itti gaaf tokko baastee itti matte shan. Luyyichamoo itti matte jenna ati anaan itoo hin taane Ameerikaa jaallatte jedhin. Yaa baay'isawee ilaalchi nani qabu waa'ee kanarratti dhala namaa kamiyyuu ani ija tokkoon ilaala jechuun koondishinii kamiirrayyuu haa jiraatu ammaan tana jechaadha. Ani boruu koon beeku haala nama irra jiru kanarraa gadi bu'uus ol siquus nan danda'a. Guyyaa boruutii fi waaqa tokkicha duwwaatu beeka. Namni har'a uffata gaariin uffatin yookiin namni isin tuffattan sunillee boruu isaan beektan meebii jijjiiramuu danda'a. Meebii nutumtuu immoo deemnee isaan qixxee ta'uu dandeenya. So kanaafuu dhala namaa kamiyyuu ani wal qixa kan ilaalu ija tokkoon ilaala. Amala kiyya kana immoo hedduman jaaladha. Yaa maaliif beektan ani kan hundumaa sitti muunaan barbaade. Biraaziliin kee haala ta'eetiin ignoor nama gochuu danda'a si galante maatiidha. Maatiin immoo wanta gootoon qabdu. Lazaan nuuf si barbaanne nama maaltu galche kan jedhuutiin hin fudhadhe. Garuu qoyme immoo waan si gaafadha. Gaafidha shi gaafii duwwaadha. Wanta nama aarsu namnan qabu akkan aarrifame. Ta'uu baannas siin gaafadhu naarta taana. Amma fakkeenya fichaadha. Amma harmeen kee anaaf si wal biratti ni argiti miti. Fakkeenya la maatii keenya jaallatta miti namni maatii isaa jibbu hin jiru. Maatiin keenya jireenya keenya keessatti utubaadha. Allaattiin joortuu reeffishee lafaa Oromoon gaafa mammaakku. Nus eessumayyuudhaan maatii keenya waliin garmalee walitti buunee sadarkaa walirraa fagaanne jedhamurra ga'ullee yoo xiqqaate reeffi keenya deebi'ee maatiidhuma keenya bira kan inni dhufu. Jechuun maatii kee bakka tasuma ignoor gochuu hin dandeessu. Cituu hin dandeessu. Rakkoon garaagaraa yoo uumame dhiiga ilkaanii kan tuttufaa kan tuttuuxaadha Oromoon gaafa mammaakku. Maatiinis akkasuma jechaadha. Haga quuqamtee keessuma turte malee keessaa miliqxee ba'uu hin dandeessu. So maal siin jechuu barbaade kananii maatii kee hin jaallattaa jennaan nan jaalladha jettee. So amma harmeen humti kee jechaadha. Harmeen humti kee. Mana faana si argite miti already bakka publikii gooneera wanna rileeshiniin anaaf si gidduu jiru. Innaa lafuma jechuun bakka akkasumatti sooretti dhumantaluma jedhamtu san hin barbaadu bakka jechuun nam feetu harmeen keessii galee fakkeenyadha kun. Harmeen keessii waa hunda keedha. Bifa ishee kan sitti jijjiirtedha. Osoo nyaatiin kan si nyaachistedha. Osoo uffatiin kan daara si baaftee. Chaalenjii hedduu hojjaa hojjetamuu hin qabne hojjetteeti kan isheen si guddiste. So waan isheen jettis jaalalli ati anaaf qabdu. Harmee kee jechuun harmeen kee waan jette san irra tartee akkana bira haftu si godha. Jechuun gaafin kun illee gane maaf akkatti na gaafatte hin beeku baadillee yaa jireenya kan namaa laatu rabbi. Yaa namni harkaatiin qopheeffatee yookaan immoo intin godhee ittiin seenu si ganuuti. So yaa amma dandeetti
nan waan ni godha yaa maazariin kun haafiluu hin dandeessu keessatti si galanti warra kun garuu hin ta'u jettee oo bakka jaluma murteetiin ta'u na filadhu yookiin rabbina alaatinna maazariin kun rabbii ol miti an kana murteessa akka kotti isaan immoo kan jedhanii akkasitti murteessa maazariin kee anaaf sooritti kee yaa bakka sooritti maazari ani ko sooritti kun jireenya ko waltin dhufu jireenya no gaafin si gaafadhe si jammar ko sittanim maazarii ko wajjiniini waggaa 18 yookaan 20 yoon jiraadde si galanti mee kacha garuu maazariin kee shoora guddaa qabdi guutuu jireenya kee keessa qabdi sirriidha maazarii ko ignore gochuu miti si galanti waggaa fakkeenya maazariin ko waggaa 20 manaamitti na wajjin turti jireenya ko keessatti amma 20 sanaatti na ajaju nawanni hiree kuna murteessuu dandeessi si galanti waggaa 20 ol taatee yookaan 18 ol gaafataatu gaaf of dandeessu hiree mataa kee qofii murteeffatta maaliif keessumaa amma fakkeenya jaalalli atama maatii faana kan gochuu qabdu mari'achuu dandeessa gaafachuu nan danda'a kan tokkotti gin maatii ku sana wanta ni godhan fakkeenya ani haadha manaa godhee fuudhee haadha manaa ku sana faana waggaa dheeraa laayifii lafarratti ishee faana jiraata garuu na galeera yaada kee bakka amma inti isaanii waan gochuu hin danda'u bakka kun waan an fakkeenya aadaa fi safuu Oromoo keessatti haadha manaa maatiitu namaa fila amma qoyka amma bakka dhiisi jedha ajjedha amma maali gaafii kun an deebisne me dhugaa qanaa deebisi qoy maatiin kee ani ilaallatu bakka ani lakki ni ilaallatu አይደለም ani bakka kan ku murteeffadhe lakki kan an deebisne me maazariin kokko si jammar maazariin ko kan ani filadhe ana filatti malee maazariin ko kun ta'u na jechuun dandeessu si galanti hiree rabbiin nama laata ati guutuu jireenya keetiin faamilii kee guutuu kana jiraatte isaan faana guddatte dhugaa dirguu sun deemin maazariin ko waan eessayyoo soo biraan dhaqe bareeda dhugaa maaliif na gaafatte ani tooni idea video chamberin fayyman hojjechaa jira no gaafii dhuman si gaafachuu barbaade jechuun bakka naa deebi'eera already maal gaafii si deebi'eera maa akkanitti na jaallattaati garuu maalii jechuun maalii kiyya jaallatte Malik jedhamu ka bakka namni nama isaa jaallata እሺ ማለት ዝምታ ማለት ነው የተማረ kana ዝምት ጋሩ ዋስት ምናምን እተናው አንተ ዋንተ ነጥ እንደው ዱጋፊ ማነ ጭንቅት ሲታኒ መቆይታ ምደምታይ እዶ ደምቱ ቀብጃ አረ ማድ አኮጂ ያኮን እንጀሩ ጋሩ ማለሪ ወመዩ ሽነቲ ከማልታ ማኒ ማቲ ኮፋን እንጅራታ ቤተምቲ ያ jechuun bakka ani amman biyya alaa deemiti biyya alaa osoo deeminiin duratti iyyuu maatii kiyya faana kan jiraadhu harmee koo faana jechaadha sana booda achi dhaqee dhufeellee maatii dhuma kiyya faana kan inni jiraadhu beektan so maatii koo hagam akkan jaalladhu hagam akkan kabaju immoo bakka namni si caala iyyuu beekuun jira jedhee yaada already amma sirriitti natti dhiyaata hin argitaa jeteefu jechaadha yaa namaatti fedhe jechuun maal nanga موسى برازرين كده قال لايف رو تكسرت البني بتكون انت تراغامي مال مال ده مال ده يورنا ጨነቃጅ ሲንጨነቅ ምን ጨነቀ እሺ ማል ነው ቆይ ማና ሙዲታ እዱ ደም ተቀብዳይ አይችም ወጨነቀም ተጀመረና ገሉት ቤት ማከም ጀዱ ማል ጀዱ አረ ዱበዱ ዋንቲ ነመ ከሰተ ፈጥሮ ምትዱኩበታ ባይዘዌ አከም ሲንጭ ሀገን ዱር ሲቤ ኩረጫላ አማ ነት ያቴ ሀለቲ ነከርጊ ጀቹን በቃ beeku maal makkam makkan jedhu yuun beeku gaay saalatitti natti dhiyaattu firiitti natti naaf gootu kabajni natti nama keessatti natti argisiistu waanum si barbaachisu dhaan kan odeessuutti hin barbaachisu malee maal ishee wanta
dubbadhu bakka waan hin qabu dhugaa wanta wayii natti naartu hin gadditu. Ara maaliifan sitti gadda wanta gochuu qabdu kun murteessitee goota ofirraa si galamte na maaliifan sitti maatiin koo jechuun biraazaroonni badaasiin intiniin jedha accept gochaan jiran yaa isamma si caalaan aanatti beekai maaliif gaafa naa dawwadan nan beeka waan isaan jedhani kan hundumaa irra dabarre sinatti maal jechuun bakka ani maatii guddaa keessatti kanneen ani guddadhe fedhiin kiyyaa yookiin namaatti xiqqaan hin jiru makko isin lumtu guddaadha maal dhishootti jechuun ko bakka jechuun mazuraa maatii koo bakka hedduman kabajaa akkamsiin jedhu takkaa waan isaan jedhan irraa maqeetoo hin beeku even chuuziin umtillee na osuma naa kenname hin beeku maatii koo wanti naa caalu hin jira jedhee yaadu. jechuun ko yaanni kan manaa ufaa jira gan iski afaa ani dubbachuu ko caala amma maaliif ani na yaade malee sirrii ta'uu dhiisuu danda'a iski natti ifa godheeti. Jechaan aadaadhuma Oromoo keessatti iyyuu bakka ila sorry intini isaan barbaachisu yamir wanta dubbadhu. Wuy! Bakka ani waan maatiin koo jedhan irraa maquu hin danda'u jechuun ofii kiyyaa namatti murteessee hin ta'uu maalidha jedhee isaan faana dini jechuu hin danda'u akkamsiin jedhu isaan jala dhaabbachuu hin danda'u bakka takkaa waan akkasiis godhee hin beekun. Nama walirraa fagaannachaa jirtamu waan yeroo xiqqoof akkas goonu akkam yeroo xiqqoof gaafettu ani ko gaaf soolan faana akkas taasutu naamni akkaataa isintti walitti dhiyaattan akkaataa tinatti himteef ani kanaaf waan duraa dubbachaa jiru sammaa dubbachaa jirtu nama kaan irra immoo siinaan si amanan wanta sirriisti fakkaate immoo go'iisi jedhee nama kaan miti beeka na walirraa fagaanna yeroo xinnoof gaafettu akkam jechuun ani maatiin koo bakka haalli amma ittiin keessa jirru waliin jirru bareedaa miti. Baay'eedhuma bakka akkamsiin jedhu ani hedduman dhiphachaa jira dhugaa waaqaa biyya kana osoo dhufuu bahadhee jedhee hagan afaan maararratti jechaa amma walirraa fagaanna gaafettu akkam naan gallinaaf jechuun ko bakka akka biraazariin kee jedhu dhuguma tiriitii natti siqe kaani jechuun ko waan hin qabu dhugaa sanatti natti akkasii miti mee garuu bakka akkasii miti wantaan sooru bakka wanta of keessatti qabattu hin qabu wanta dubbachuu qabdan dhumaan sitti meera gaafa walitti siinan ibsa wanta dubbachuu qabdu qaxxitaan akkasii jedheeti dubbata maali akkas jabira qabaa minaan hin barbaachisu jedhe sitti meera natti himsa maal ani tiriitiif gochuuf maal akkasii miti kan inni sitti dhiyaate walirraa fagaanna minaan gaafettu maal bakka maatiin koo anaan sardanii na qabaniiru jechuun akkam jedhee wanti mesii gala jechuun ko bakka riileeshiniin nu gidduu haa dhaabbatu jechaa jirta. Yeroo muraasa akkas gochuu hin dandeenye. Akkam yeroo muraasa gaafettu maal jechuudha yeroo muraasa? Bakka akka obbolootaatti itti fufnu. Akka obbolootaatti itti fufnu yeroo xiqqoo. Si jammara ko beektaa namni tokko gowwaa ta'e miti gaafa namatti siiganuti yookaan wallaalaa ta'e miti. Hangaan sitti siiqe waan dhuma. An akkas jechaan jiru yaa rabbi. Gaafa soolan faana si walitti siiqxanii gaafa si wal faana waan neettanii haala hundumaa keessatti walitti siiqa gaafan jedhu ani faaraa ta'e wallaalee miti. Beeka akka tifaaraan taane wal jaallachaa turtanii iddoo wal faana turtan miti waan hin barbaachisu siigan miti. Ani ati wallaaladha faaradha waan beektuu miti kanneen ani jechaa jiru beeka akka taate beeka. Kanatti mufnaa waan ta'eeti. Jechuun bakka amma walirraa siiqnaa asmarratti haa dhaabbatudha miti waan akkas. Jechuun bakka hiriyyummaa normaalii itti fufuu hin dandeenyu. Okay. Waan ni taane kaza bኋላ deebinee hiriyyummaa taane akka biraazarliina siistarliitti wal ilaalle akka ጓደኛ matti wal faana deemna. Miti wanta nama dinquus hin qabu. Kuni sirratti hundaa'a. Bakka ani ina gargaras dubbadheera. Namoota laayivii irra jiran na arganiiru. Siiganiti afaan soorii irraa bichaan dhagaan jira ammati waan kan biraa dubbii kan biraa hin barbaadu tiriit akkuma obboleessi kee jedhee bilbilaatiinis natti himaa ture laayivii irra dhufes natti himaa ture tiriitiif natti siqxee nan jaallanne kana bicha natti tiriitiif miti kana bicha dhugaa isaa natti baasiiti dhuguma isaan sin jechaara tiriitiidhaaf miti soorii dhugaa isaa natti mitiiti makka jechuun ko dhuguman sitti maala dhugaa amma kanaatti gowwaa miti siigan miti ani ati gowwaa dhachaan jiru
dhugaasa baasii natti himi walirraa fagaannaa waan itti jireenya kee keessaa nan sii ba'a jireenya keessaa naa baata wal keessaa ba'a waan hin qabu. Akkasumaaf kan jireenya koo keessaa baata jireenya. Bakka sorry intun hin barbaadu. Amma jecha ulfaata sitti dubbadheen beeku sagalee ulfaata sitti dubbadheen beeku. Ishii qoy akkam ta'u? Akkam ta'u miti bakka amma soolan faana walti ani akka biraaziliin gaaf dawwalee natti muku dhagayeera. Ani mana keessan dirasii amma daffaree kan dhufu biraaziliin kun jiru homan jiru ta'e gaafti na waam tokko amma kana daffaree gaafa dhufani gurxees miti sii galanti bakka soolan faana walti deebanii wal faana jiru gidduuti ba'i waan tan biraas eeggata gaafa na jiru sooriiraan dhagaa jedheen dhiise waan duma isan dhagaa kana man dhageenye ta'een dabarse yaa sanaaf natti siqte natti mamma sanaaf natti siqte moo natti siqne bakka sooriin hin barbaadu bakka annaa soolan faana maal gidduu keessan jira miti walti deebitaniitu maal jedhee on sitti mesii galaa amma oduu eeruun naaf hin barbaadu natti matam sitti maan jira amma biikoo ani tiriitiidhaaf miti kan sitti dhiyaadhe bakka amma garuu dhaabuu qabnaan naa yaaddu ati dhaabuu qabna bakka dhaabachuu qaba rileeshiniin amma akkasitti hintanii jedhee jiru kun yeroo muraasa fillee ta'u dhaabbachuu qabaan bakka yookiin maatiin himtu abiikoo qoy maatiin himtu kiyyayyuu jechaadha meebii koondishiniin inni keessa galaa jiru argina hubachuu danda'a sii galee sana booda wanti ta'u ni ta'a hin beeku garuu ammatti. Eeshaan amma waa tokkotti waan hin qabu kun maatiin yuutuubii agaa jiru miti kana booda soolan faana taate ta'e bakka faaraa dulloomanii nama dhanas na yaada beektu miti jireenya ishee keessaa beera jireenya keessaa naa baatetti lammata anaaf soorii himmatti wal faana waan ni jettan hin qabdu sii galuuti waan kolfamu naaf hin qabu akkasumaa fi kan namni jechaa turte bakka ay nagee ani afaan bakka afaan maal barbaaddare kan bira yoo xiqqaate koo biraazilii siistalli itti fufuu dandeenya. Kana booda wanti jiru asirratti dhaabbateera hon tokko waan oduu wanta kan biraa hin barbaadu anaaf soorii gargar baanii jira. Sumarratti haa dhaabbatu ati immoo guddaa galatoomii tiriit na gooteetta natti siqxeetta baay'ee walti maxxanneer guddaa galatoomii amma immoo kusachaan waan an tureef natti iyyaatti bakka baay'eera bakka galatoom sii galanti. Thank you. Sitti kuusuun arriitti si jajuu ilaale si hin beekne waan boru itti si himu wallaale tanas taatu takka waan hin oolle wanti hin oolle waanuma hin oolle.